waa'ee shaampiyoonaa atileetiksii addunyaati. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kanaan Itoophiyaan qabxii gadi aanaa galmeessitee xumuruu ishee ni yaadatamaa. Yaa ta'uti garuu shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Tookiyoon itti qophaa'een biyyoonni 53 meedaaliyaa argachuudhaan riikaardii haaraa ta'uun galmaa'u isaati atileetiksiin addunyaa kan beekse. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Tookiyootti marsaa 20ffaaf guyyoota 9 fi dorgomaatiin ture goolabameen biyyoota 200 ol naannoo biyyoota 196 hirmaataniitiin jiru. Kanneen keessaa biyyoonni 53 meedaaliyaa keessa galanii xumuruudhaan riikaardii ta'uun galmaa'eetiin jira. Kan kanaan dura Osaakaatti bara 2007 fi Budaapestitti bara 2023 biyyoonni 46 tarree meedaaliyaa keessa galan caaluudhaan riikaardiin addunyaa tokkoo fi riikaardiin shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 9 dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa baranaatiin galmaa'eetiin jira. Biyyoota akka Saama'oo, Seent Luuziyaa fi Yuraagaay meedaaliyaa jalqabaa yoo argatan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatiin. Tanzaaniyaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatiin meedaaliyaa walqee jalqabaa kan itti argatteedha. Atileetiin lammii Swiidin Armando Duplantis riikaardii addunyaa kan yeroo 14ffaaf fooyyessuudhaan meetira 6 fi seentimeetira 30 kan utaale riikaardii addunyaa Tookiyootti galmaa'eedha. Utaalcha hirkootiin atileetiin lammii USA kan taate Melissa Jefferson Wooden meetira 100 200 fi akkasuma 400 walitti kennuudhaan shaampiyoonii ta'uudhaan Tookiyootti atileetii meedaaliyaa warqee 3 milkeeffatteedha. Atileetonni kanneen akka Beatrice Chebet fi atileetiin Spain Maria Perez meedaaliyaa warqee 2 xumuraniitiin jiru. Atileetonni 1992 biyyoota 196 irraa qooda fudhachuudhaan dorgommichi goolabameetiin jira. Pirezidaantiin atileetiksii addunyaa Sebastian Cohn seenaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kun milkaa'aadha akkasuma olaanaadha jechuun dubbataniitiin jiru. Hordoftoota haaraa bira qaqqabeetiin jira. Kan isaan jedhanii uummanni miliyoona 600 fi miliyoona 1 fi 9,283 dorgommii kana hordofuu isaanillee kaasaniitiin jiru. Pirezidaantiin atileetiksii addunyaa Sebastian Cohn kanas ta'esan garuu yeroo jalqabaatiif biyyoonni 53 tarree meedaaliyaa keessa kan itti galanidha. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatiin riikaardii ta'uudhaan kan galmaa'e. Dhimma shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kana wajjin wal qabatuun Botswaanaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti qabxii argattee sababeeffachuudhaan ayyaana biyyaalessaa labsiteetiin jirti. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Tookiyootti fageenya meetira 4,400 shaampiyoonii kan taate Botswaanaan biyya Afrikaa jalqabaa fageenya kanaan shaampiyoonii taate ta'uudhaan seenaa haaraa kan itti katabdedha. Olompik irratti ni yaadanna fageenya meetira balamaan atileet Bogoon yeroo jalqabaatiif meedaaliyaa warqee argachuun isaanii yaadatamaa. Yeroo sanas ayyaana biyyaalessaa biyyattiin labsiteetiin turte. Pirezidaantiin biyyattii Duma Buukaan meedaaliyaan warqee Botswaanaan argatte injifannoo adda Afrikaa agarsiisa yoo jedhan atileetota qabxii kana galmeessan galateeffataniitiin jiru. Guyyaa bilisummaa biyyattii guyyaa tokkoon dursuudhaan fulbaana 29 ayyaana biyyaalessaa ta'uudhaan akka kabajamullee kan ibsame Botswaanaa keessattiin. Atileetonni Botswaanaa Bekembe Imbe atileetii jedhamu akkasuma Leslie Tebogo Bayobo Nadori fi Colin Kabinteshib atileetota olaantummaa USA Ameerikaa waggaa 10 ture adda kutuudhaan shaampiyoonii biyyattii taasisanidha. Botswaanaan USA Ameerikaa Keniyaa akkasuma Neezerlaandis fi Kanaadaatti aanuudhaan sadarkaa 5ffaadhaan xumurteetiin jirti. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa kanaa erga gara biyyaatti deebi'anis istaadiyeemii Gabroonitti simannaan atileetota Botswaanaa kanaaf taasifameetiin jira. Kallattumaan dhimmoota badhaasa Ballond'or wal qabatanitti tan darba odeeffannoo xiyyeeffannoo miidiyaalee idil addunyaa guutuu argateedha. Edaa galgalaa kan goolabame badhaasni Ballond'or bara 2024 kan bara dorgommii 2024-25 ga'umsa taphattoonni leenjistoonni gareewwan mul'isaatiin turan irraa ka'uudhaan badhaasni kun kan kenname. Kanaanis Osman Demebele'n taphataa cimaa bara 2024 ta'uudhaan badhaasa Ballond'or kana fudhateetiin jira. Gama dubartootaatiin Ayitaana Bonmaatiin badhaasa Ballond'or taphattuu bara dorgommii 2024-25 badhaafamteedha. Dhimma guddaa xiyyeeffannoo miidiyaalee hedduu kan ta'e kan hawwiin eegamaatiin ture badhaasa dhiirotaa kan kennamudha. Kan Osman Demebele'n fi akkasuma Lamiin Yamal tilmaama injifannoo itti argataniitiin turanii. Haa ta'uti garuu badhaasni Ballond'or bara dorgommii 2024-25 kaleessa galma tiyaatira chaatileetti yoo kennamu akkuma eegamaatiin ture taphataan Paris Saint-Germain lammiin France Osman Demebele'n badhaafameetiin jira.
taphataan umrii 28 Osman Demebele'n bara darbee taphoota 53 gooliiwwan 35 galchuun gooliiwwan 14f haala mijeessuudhaan Paris Saint-Germain waancaa Champions League dabalatee waancaa 4 argatee akka xumuru taphataa gargaareedha. Liigii Frenchiin qofa gooliiwwan 21 galchuudhaan badhaafamaa kophee warqee yoo ta'u taphataa cimaa Champions League Awurooppaa jedhamuunis badhaafamuunsa ni yaadatama. Taphattoota tilmaama olaanaa argatan keessaa Lamine Yamal akkasuma taphattoonni kanneen akka Vitinha, Mo Salah fi Rafinhaan caaluudhaan badhaafameetiin jira. Osman Demebele'n Leo Messi fi Barcelona galateeffachuu isaatiin akkasuma immoo waa hunda taphataa Barcelona kan ture Leo Messi irraa barachuu himeetiin jira. Osman Demebele'n keessattuu immoo eega badhaasicha fudhateetiin booda haalli ittiin miira isaa ibsachaatiin ture, gammachuu isaa kana ibsachaatiin ture adda kan ture. Osman Demebele'n imimmaaniin dabaalamuudhaan milkaa'ina koo kana duuba yeroo mara yoon kufe yoon ka'e kan na duuba turte harmee kooti jechuudhaan harmee isaa galateeffateetiin jira. Sanaan cinaatti garuu Osman Demebele'n imimmaaniin dabaalamuun gammachuu isaa ibsachuudhaaf yoo rakkatu argineetiin jira. Kaleessa galma tiyaatiraatti sagantaa ture kanaan Firaansitti hiriyaasa kan ikkete riyaasa ijoollummaa umrii isaa 4 irraa eegaluun waliin guddatan galateeffateetiin jira. Osman Demebele'n iraan isaa kun Mustafa Daet jedhama. Inumayyuu kaleessa Osman Demebele'n badhaasa Ballond'or kana yoo fudhatu iddoo keessummoonni kabajaa ta'anii sirnicha daawwachaatiin turan kana taa'ee hirqiffatee bo'ate kan ture. Yaada Osman Demebele'n kennaatiin ture raayee iddoo kana ga'uudhaaf kan na duuba ture hiriyaa koo dhikkee kan umrii koo 4 irraa ijoollummaa kootirraa eegalee beeku Mustafa Daet jechuun dubbateetiin jira. Mustafaan jedha Osman Demebele'n yaada badhaasa Ballond'or egaa injifatee mirkaneeffateen booda kenneeni umrii koo 4 irraa eegaleetiin an beeka ijoollummaa kootirraa turre waliin turre taphataa kana wajjinii ani taphataa professionaalaa ta'e gara kilaboota biroo yoonan deemu Mustafa Daet miidhamni muudate imalli isaa kan kubbaa miilaa gufateetiin hafe. Yaa ta'uti garuu imalli kubbaa miilaa isaa kun gufatus yeroo hunda ana cinaa ture, yeroo hunda hiriyaa koo ture. Mustafaani sana qofa osoo hin taane guyyaa tokko taphataa cimaa addunyaa akkan ta'u natti maatiin ture. Amma kinoosi waliin badhaasa kana hawwii abjuu kee kana naaf hawwii gaarii qabaatiin turte kana milkeessineetiin jirra jechuun miira isaa kana ibsachuudhaaf yoo rakkatu hiriyummaa gatii hiriyummaatiif imimmaan dabalame gammachuu isaa kana yoo qoodatu argineetiin jirra. Hiriyaan isaatillee akka obboleessa isaatiitiin ture hirqinfatee kan bo'aatiin ture. Inumaayyuu namoonni danuun obboleessa Osman Demebele'ti kan isaan jechaatiin turan. Yaa ta'uti garuu hiriyaa dhikkee waggaa 4 irraa eegaleetiin beeku Mustafa Daet gammachuu Osman Demebele'n kana waliin gammachuu imimmaaniin dabalameen qoodataniitiin jiru. Osman Demebele'n Barcelona galateeffateetiin jira. Leo Messi galateeffateetiin jira. Akkasuma Paris Saint-Germain keessatti waayillansaa badhaasa kana akka injifatuu fi gumaacha isaaniitiin ta'uusaa pirezidaantii Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaif illee kan galateeffataatiin ture Osman Demebele'n. Akkasuma leenjisaa kubbaa miilaa garee biyyaalessa France Laurent Blanc illee haalli ittiin galateeffataatiin ture argileetiin jira badhaasa kaleessa kenname irratti. Yaa ta'uti garuu Osman Demebele'n gaafa Borussia Dortmund irraa gara Barcelona deemu mallaqni guddaan itti bahe. Yaa ta'uti garuu egaa Barcelonaatti makameen booda sababa miidhamaatiin hanga barbaadame ga'umsa irraa eegamu mul'isaatiin hin turre. Irra deebiidhaan gara Paris Saint-Germain deebi'ee irra deebiin Luis Enrique jalattiin dhalate jedhamee kan faarfamaatiin ture. Bara dorgommii darbe kilabicha Champions League Awurooppaatiin akka milkaa'uuf gumaachisaa olaanaa ture. Yaa ta'uti garuu miidhama isa mudateerraa ka'uudhaan gaafa kufaatii Osman Demebele'n dhiyaate jedhamee haasa'amaatiin ture. Vinicius Junior akkasuma Kylian Mbappé Erling Haalandin dura Osman Demebele'n badhaasa Ballond'or kana fudhata jedhanii tilmaamuun ulfaataa ture. Yaa ta'uti garuu cimanii hojjennaan abdii osoo hin kutatin itti fufnaan badhaasicha injifachuun akka danda'u Osman Demebele'n agarsiiseetiin jira. Lamine Yamal sadarkaa lammaffaadhaan kan xumure badhaasa kanaaf Vitinhaan sadaffaa, Mo Salah sadarkaa arfaffaa, Rafinhaan shanaffaa, Ashraf Hakimiin sadarkaa jaffaa, Kylian Mbappé'n sadarkaa torbaffaa, Cole Palmer 8ffaa, Donnarummaan sadarkaa 9ffaa fi Nuno Mendes sadarkaa 10ffaa badhaasa Ballond'or kana xumuraniitiin jiru. Taphattoota 10 jalqabaa keessaa 5 taphattoota Paris Saint-Germainidha kan filataman badhaasa Ballond'or kanaa fi taphattuun Barcelona kan sarara jidduu Aitana Bonmatiin yeroo sadaffaadhaaf walitti aansuudhaan badhaasa Ballond'or korniyaa dubartootaatiin badhaafamteetiin jirti. Badhaasa kana yeroo sadaffaaf walitti aansuudhaan kan injifatte yoo ta'u waggoota 5 darban taphattoonni Barcelona badhaasa Ballond'or kana dhuunfataniitiin jiru. Badhaasa Ballond'or taphataa dargaggeessa cimaa kan jedhu namoota taphattoota Barcelonaati kan filatamanii Lamine Yamal fi akkasuma Vicky Lopez badhaafamaniitiin jiru. Dargaggoota umrii isaanii 21 gadi ta'e kan badhaasu badhaasa Copa Trophy
Trophy kanan taphataan Barcelona kan umrii 18 Lamine Yamal Nazraoui Ebanaan badhaasicha marsaa lammaffaa walitti aansee fudhateetiin jira. Bara darbillee badhaasa kana fudhachuun isaanii yaadatama. Lamine Yamal bara dorgommii darbe gooliiwwan 21 galchuun kubbaawwan goolii ta'an 26 waayillansaaf mijeessee taphattoota tilmaama badhaasa Ballond'or kan Osman Demebele'n fudhate في تلمام من كيس اللي توكو دا كان توري برشلونة في غري بياليس اسبين ولين إيرو ملكي كان دبرسي لامين يامال Taphattoota kanneen akka Desiree Doué akkasuma Stevio William fi Kenan Yildiz caaluudhaan badhaasa kana milkeeffateetiin jira. Akaadaamii Lamaasiyaa keessa guddachuudhaan garee dubartoota Barcelona fi garee biyyaalessa Spain tajaajilaatiin kan jirtu Vicky Lopez badhaafamteetiin jirti. Korniyaa dubartootaatiin badhaasa leensaa cimaa Johan Cruyff Trophy kan mogga'e dhiiran leensaan Paris Saint-Germain Luis Enriqueen garicha yeroo jalqabaaf shaampiyoonii Awurooppaa taasisan fudhataniitiin jiru. Badhaasni kun akka isaaniif maluu fi akka tilmaama injifannoo argatanis dursanii miidiyaaleen kaasaatee kan turan Luis Enriqueen badhaasicha irratti hin argamne keessattuu immoo Paris Saint-Germain kaleessa tapha qaba ture gama Zoomitiin galanii badhaasichaan booda yaada kennaate kan turan Luis Enriqueen dubartootaan leessuun gareen biyyaalessa England Serena Wigman injifatteetiin jirti. Badhaasa goolii eegdota ciccimoo Yaasiin Trophy kan mogga'e ammoo goolii eegaa Paris Saint-Germain wajjin shaampiyoonii Awurooppaa ta'ee fi amma Manchester City keessatti argamu Gianluigi Donnarummaan badhaafameetiin jira. Dubartootaan goolii eegduun garee biyyaalessa England Hanan Hampton badhaafamteetiin jirti. Badhaasa Gerd Muller taphattoota goolii danuu bara dorgommii tokkoon galchaniin kennamuun taphataan sarara fuulduraa amma Arsenaaliif taphachaatiin jiru. Bara darbe ammoo Sporting Lisbon keessatti gooliiwwan danuu galchuun xumure Victor Yokeresh yoo fudhatu. Dubartootaan taphattuun Barcelona Ewa Pajor badhaafamteetiin jirti. Kilaba cimaa bara 2024-25 dhiiran akkuma ka'aatiin turedha. Paris Saint-Germain badhaafameetiin jira. Dubartootaan Arsenal yoo filatamu badhaasa Socrates deeggarsa hawaasummaa nama ba'atee kennamuun ammoo faawundeeshiniin maqaa mucaa Luis Enriqueetiin Janaatiin mogga'e badhaafameetiin jira. Akkanas ta'e san garuu badhaasa Ballond'or kana irratti taphattoonni kubbaa miilaa ammaan tana sadarkaa olaanaa irratti argaman hedduun isaanii argamaniitiin jiru. Badhaasa Ballond'or kana kan kennaatiin ture Ronaldinho Gocho Diasis Moreiraadha kan Osman Dembele'dhaaf kenne bara 2005 badhaasa Ballond'or kana injifachuun isaanii yaadatama. Taphattoonni kanneen akka Luis Figo dabalatee taphattoonni duraanii hedduun argamaniitiin jiru. Leenstoonni kubbaa miilaa taphattoonni hedduun isaanii immoo haadha manaa isaanii qabatanii sirna badhaasa Ballond'or kana irratti yoo argaman uffannaadhaan faayamanii haalli ittiin salabreetu kan immoo kabajaa atiin turan adda kan ture. Kanas ta'e san garuu olaantummaan badhaasa Ballond'or bara kana Osman Demebele'dhaan goolabameetiin jira. Waggoota darban walitti aansanii taphattoonni haarofti fudhachaati kan jiranii. Rurriin bara darbe ture barana Osman Dembele fudhateetiin jira. Yeroo itti aanu keessatti immoo badhaasa kana fudhachuu akka danda'u Lamine Yamal kan itti agarsiisedha. Tilmaama hedduu argateetiin jire. Odeeffannoowwan baatiin turanis Lamine Yamal jechaati kan turanii. Yaa ta'uti garuu badhaasicha Osman Dembele'dha kan fudhate. Ragaaleen lakkoofsa ga'umsi Champions League'dhaan mul'isaatiin ture hundi isaanii kan agarsiisan Ballond'or kun haqa qabeessa ta'ullee kan agarsiisu Osman Demebele'n yoo fudhateedha jedhamuudhaan miidiyaaleen kan gabaasaatiin turanii. Kan ta'es kana bara darbe Vinicius Junior gaafa rurriidhaan caalameetiin badhaasa Ballond'or dhabu waggoota kurnan itti aanan walitti aansee ga'umsan bara darbe mul'ise kana mul'isuu hin danda'a jechuun kaasaatiin ture Osman Vinicius Junior. Yaa ta'uti garuu badhaasa Ballond'or kaleessa sadarkaa 16ffaadhaan kan xumure Vinicius Junior xiinsammuu isaati irratti dhiibbaa guddaa akka qabaachuu danda'udha kan ka'aatiin ture gaafa rurriidhaan mo'amee badhaasicha dhabu. Taphattoonni Real Madrid hedduun isaanii inumaayyuu miseensonni Real Madrid kaleessa hin argamne badhaasa Ballond'or kana irratti qollifatanii kan irraa hafanidha. Kanas ta'e san garuu Osman Demebele'n taphataa cimaa idil addunyaa ta'uudhaan badhaasa kabajaa akkasuma taphattoonni kubbaa miilaa hedduun injifachuudhaan badhaasa Ballond'or kana fudhateetiin jira. Seeraa Itaalii torbee arfaffaatiin Eda Naapooliin Piisaa injifachuun liigicha dursuu eegalee tapha xumuraa torbee kanaatiin Staadio Diego Armando Maradonaatti Naapooliin kilaba bara kana liigichattiin guddate Piisaa simachuun goolii 3-2 kan injifate Billy Gulmer akkasuma Leandro Spinazzola fi Lorenzo Luchan goolii injifannoo Naapoolii galchaniitiin jiru. Mibala Nizolaan rukutaa penaalitiitiin Laurent Taban goolii Piisaa galchanis mo'amurraa garicha hin balaarlee gareen Antonio Conte Naapooliin Champions League'dha Manchester City'dhaan eegamoo ameen booda gara injifannootti deebi'eetiin jira. Serie bira kanaatiin ammoo taphoota hunda injifachuun qabxii 12 dursuurratti kan argamu Juventus 12ffaa AC Milan fi Roman qabxii 9 sadaffaa fi arfaffaa ta'aniitiin jiru. Liigichaan liigii French torbee shanaffaatiin taphni sababa bokkaatiin kaleessatti darbeetiin tureen Paris Saint-Germain gara Vélodrome imaluun Olympique de Marseille
waliin morkateetiin kan mo'amanii taphattoota ciccimoo kilabichaa kan Paris Saint-Germain badhaasa Ballond'oriif sagantaa sanarra kan turanii garicheen tajaajillee kanaanis Paris Saint-Germain goolii 1-0dhaan kan mo'ame goolii injifannoo Marseille Naif Agur daqiiqaa 5 galcheetiin jira. Monaco fi Paris Saint-Germain amma qabxii 12 wal qixaan liigicha dursuratti kan argamu. Marsaa sadaffaa waancaa liig kaapitiin har'aa taphoota 8 taphataman keessaa 3 fi daqiiqaa 45 irraa eegaluun warreen cuquliisotaa Chelsea kilaba Lincoln City waliin kan morkatanii Liverpool harkan sa'a 4tti har'aa Southampton wajjin kan morkatu. Taphoota boroo itti fufan keessaa Manchester City, Huddersfield Town, Arsenal, Port Vale wajjin morkiin taasisan kan eegamudha.